Waaqa ardiin isaa malee diriirse waaqa samii utubaa malee dhaabe waaqa ganyaa shananii waaqa gadaa shananii waaqa waa shananii waaqa bokkuu shananii waaqa halangee shananii si kadhannaa nuu dhagahi. Egaa guyyaarraa yuunivarsiitiin Arsii barattoota digirii jalqabaaf digirii lammaffaatiin barsiisaa ture 621 eebbisiiseera. 621 kana keessaa immoo 128 dubartoota. Egaa eebbi kan baranaa eebba kana duraarra kan adda taasisu barattoonni baranaa eebbifaman qorumsa baay'insaa fudhachuudhaan. Qorumsi baay'insaa kun immoo biyyaaf akkasumas immoo barataadhaaf ofitti amanamummaa akka isaan horataniif akka isaan taasise barattoonni keessumattuu badhaafaman kan isaan nutti himan. Maqaan kee Dhaqqabaatu fayyadama. Kompiitar saayinsii irraa qabxii 397 eebbifame. Barnoonni haala bareedaa ture bakka deemee barattuyyuu milkaa'inatu jira. Milkaa'ina kana duuba immoo waa hedduutu jira. Guddaallee kanan galateeffachuu barbaadu waaqa narraa addan baane waaqa na gargaare waaqa kophaa isaa jiru Yesuus Kiristoos galateeffachuu barbaadu. Maqaan kiyyaa Bariisoo Dabalaa jedhama. Godina Shawaa aanaa dugdaa ganda Shubii Gamoo keessatti kan aladde jechuudha. Agri Biizinaan Davaluu Manaajimentiidha. 397 jalqabarraa waggaa jalqabaatirraa kaaftee haga waggaa uumamaan baratte keessa deebitee waan rivaayiz gootuu fi moor akka barnoota wajjin illee sirriitti walitti hidhatama qabdu si taasisa waan ta'eef kun illee faayidaa qabeessa ta'a jechuudha. Inni biroo immoo moor barataa qulqullina barataa irratti illee faayidaa qaba. Maaliif barataan gaafa egzaamii jira jedhee sirriitti of qopheessa halkaniif guyyaa waan dubbisuu fi akkasumas barumsas argataa waan deemuuf hubannollee waan horataa deemuuf achumaan beekumsa waan horataa deemuuf qulqullina barataa keessatti illee baay'ee gaariidha jedhee yaada waan ta'eef. Abduu Dadalaan jedhama. Ji'oogiraafii fi envaayiroomentaalii steedis. Akkuma waliigalaatti qormaata barumsa baranaa kan adda isa godhu eebbifamnee bahuu keenya irratti qormaata barumsaa yuunivarsiitii irraa kan ittiin eebbifamne kuni akka biyyaatitti sadarkaa barnootaa barattootaa baay'ee akka dabalu. Kana jechuun koo ekspiriyensiin barattootaa akka cimeetiin sadarkaa boruutti ciminni barattootaa warra gadi ol guddataa jiraniifis akka ofitti amanamummaa isaan horataniif baay'ee fayyada. Biyyaafis guddina biyyaarra namni barata akkuma beekamu yoo namni baranne hin jirre biyya hin jirtu barnoonni biyyaaf utubaadha. Kanaaf guddina biyya keenyaatiif akkaataa barattoonni keenya itti baratanii ittiin saksiidii ta'anii borus ammoo biyya kana ittiin gargaaru fakkeenyaaf tokko malaamaltummaa mala ittiin hidhiftuudha. Namni yoo barnootarra yeroo isaa itti dabarse barnootarra yeroo kee hunda gaaf dabarsite tokko iddoo deemtuun qabdu seeraan dubbistaa yeroo seeraan dubbisteetiin barnoota keera yeroo dahattummaan hin irrata. Yoo hattummaan irrate yoo namni hundi gara barnootaa deemoo barnoonni sadarkaan barnoota biyya keenyaas dabalaa deema. Exist exaamittaan gara koon baay'ee gammadeera. Akka isaan nuun jedhanitti waan baratan kanammoo hojii eeggachuu qofa osoo hin taane hojii uummachuudhaan biyyaa fi uummata isaanii tajaajiluuf immoo qophii ta'uu isaaniiti kan isaan nutti himan. Kutannoo guddaan qaba. Waan an baradhe kanaan saba kiyya gargaaruu nan barbaada. Akkuma beekamu addunyaa dijitaalawaa keessa seenaa waan jirruuf achi keessatti immoo gahee kiyyallee baachuun barbaadaan illee. Ani biyya kan kootiif nan hojjedha. Wanni biyya ofii caalin jiru biyya ofii utubaadha. Biyya kiyyaaf nan hojjedha. Uummata kiyyallee nan tajaajila. Ofaafottis baradheetiin sadarkaa biraatiin ce'uu barbaada. Kanaafin biyya kiyyaafin kan hojjedhu kan baradhu jedha. Qormaanni kun dandeettii barataa madaaluu keessatti gahee guddaa qaba. Akkasumallee iddoo hojii adda addaatitti barumsa malee warra hojii hojjechaa jiran hojii mootummaa keessatti gufuu warra ta'an hundumayyee inni qulqulleessa jedhee yaada. Gama kiyyaan dandeettii barataa cuunfee baasuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Pireezidantiin Yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaan gama isaaniitiin akka haasaa taasisaniin yuunivarsiitichi dhimmoota gurguddoo xiyyeeffatee hojjechuu irratti yaada kennan qabu. Isaan keessaa inni jalqabaa qulqullina barnootaa irratti hojiiwwan xiyyeeffannootiin hojjetamu akka ta'e ibsaniiru. Gama biraatiin immoo eegumsa naannoo fi qabeenyaaf maallaqa irrattis hojiiwwan hojjechaa akka isaan turan ibsaniiru. የዘንድሮ ተመራቂዎችን ለየት የሚያደርገው ገና የዩኒቨርሲቲ ጉዞ ስትጀምሩ እጅግ በጣም ዓለምን eebbifamtoota baranaa wanti adda taasisu yeroo adeemsa yuunivarsiitii eegaltanitti nus dabalatee yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa qoraa turetti nu bira dhufuu keessanii amma immoo yeroo kamuu caalaa qulqullina barnootaa keessan deeggaruuf yerootti qormaata boonsaa yuunivarsiitii qoramuun darbitanii maatii fi biyya keessanis boonsitanitti waan ta'eef gammachuun nutti dhaga'amu guddaadha. Kanaaf irra deebuudhaan baga guyyaa gammachuu kanaan geessan jechuun barbaada. Yuunivarsiitiin Arsii dhimmoota gurguddoo 3 ta'an irratti bal'inaan xiyyeeffatee hojjetaa jira. Jalqaba irratti
qulqullina barnootaa irratti kan hojjetu yoo ta'u gama kanaan qormaata boomsaa yuunivarsiitii baranaan barattoonni keenya dhibbantaa 80 ol ta'an akka darban hojiin hojjechaa turre milkaa'uu isaatii. Inni lammataa dallaa qulqullinaa fi magariisummaan fakkeenya ta'uun eegumsa naannoofis akka xiyyeeffannaan kennamu hojii hojjetaa jirrudha. Inni sadaffaa fi hojiin keenyi inni guddaa sirna qabiinsa qabeenyaa irratti hojii hojjennuun qisaasamarraa bilisa ta'uu isaati. Qisaasamarraa yuunivarsiitiin keenyi bilisa akka ta'uuf hojii hojjetaa jirrudha. የአየር ሁኔታ በማይበክሉ መልክ መስራቱን ማረጋገጥ